Kenneen jiraan akkaawuntii ergee jira. Iskiriishuut godhee ergee sassaabsifanii. Dhaga'aa gabaabsaa dheeraan jaalladhoon haasaa dheeraan jaalladhoon akka nama jala jiruufis galu. Kottu intina naa kenni lakkoofsa isa biyya jiru naa kenni. Siifan qabda miti ergimee moo? Naa himi siifan. In ergaafi. Ammuma na erga. Isatti kallattiin dawwalaa. Asii amma namicha kana naa deessaa. Lakkoofsa isa biyyaa bicha lakkoofsan barbaada. Namicha kana namni beeku hin jiru. Jarri lachuu attoota jechuun biyya kana keessa turte. Obboleessi isaa to'atu jirti ture. Oyyaa laa jara lachuun jedhatti qoy jeneraal kiyya dubbiin akkasitti waatuun beekaati. Namicha kana nu deessaa. Erga maallaqa galcheera jedhanii nu deessaati. Si ergeera bilbilesa WhatsApp duraan kan Itoophiyaa. Dubaay isiin erga qoy. Kan isa Dubaay isiin erga. Kan isa Dubaay na ergi ganda walaa fi amma deessa. Dhufee dhiyaatee uummata Oromoo irratti dubbatee uummanni Oromoo kan yoo jedhee. Kaatii cufaadha yoo onlaayinii argatte malee. Namni maqaan isaa eenyu ni mucaan kun? Inni kun Muheenii sana galchi. Muheenii yookiin Maamad Jamaal sana galchi. Qoy haydar. Namni mucaa kana beektanu jirtu namni barbaadu amma haasaa ol galee akkana jedhu miti. Noi vogliamo Namni mucaa kana beektan jirtu. Namni mucaa kana jiru. Humna nama Kottu bai. Inni batin nuti qabadhu taa'ee siin jaaramti. Sinnaa hima. Tokkoon kee abbaan dhimma amma si gaafadhu malee haasofteen naan abbaan dhimma sin buusa. Ayyee muhee kottu ol gali. Qananii jala taa'ee atammaaf abbaa dhimmaa miti waan ta'eef ragaan barbaannu. Jala taa'ee ergadhu taa'e. Muhammad kottu ol gali erga beette. Muhammad nama beeku amma nuun hattuu farrajaan jirru amma. Hattuudha midhaan hin jennu amma. Booddeen iyyuu hattoof godhaa dhufe. Baanni maatu. Nu amma. Isa biyyaa kan dawwalam. Muhammad namni beekan jennee nama kana namni beektan kottaa ol galaa. Ani ijoolleen Dubaay araadaa qofa. Natti soltiya. Kaataa isiitu. Dhaqamsitu. Shambaa gootee kan jedhate. Bareedaa gadi dibatti. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Mul'attu iyyuu tokkottee jirta. Nama kana hin beektaa? Jirtu. Jirra Hin beekee. Enuudis. Mubee akkam. Nagaa alhamdulillah. Dubbichi akkam beektamu mucaan beekna. Dubbicha si ibsaa dhagaa akka ijoolleen haasoftu. La muhee kiyya dhiifama guddaa wal kabajna. Namicha barbaadan abbaa dhimma. Namicha si dhiyeessina dubbii dura narraa faamika. Dubbii ka ati hin dubbatiin sirraan bareedu abbaa dhimmaarraa bareeda. Sanbooda muubii digotu wajjin hojjetu. Okii galbii marataa jedha waliin beekti. Isa fidiiti isarraa bareeda haasaa. Jama. Asuma taa'e nuti qabadhu. Jira mucaan rakkoon takka hin jiru mume. Nuti qabadhuti waamsisati. Baay'ee hin jenneensi. Waliin dubbadhaa taa'ati rakkoo. Isarraa waan hubannu qabna gati ta'e. Malee baay'ee naasoftuuti hin jenne. Nuti qabadhu. Muheen waa mida waliitiif. Taa'ii namni si buusaan jiru taa'ii wajjin dubbattu teessanii. Warra jala jirtan koppiliik sheer godha. Warra jala jirtan immoo irraa baaseettu fedhiin keessa irra haa ba'u. Natti himtu akkaataa deemsa keenya. Deemsa qaba. Bareeguma dhibba shee jechuun qalbii miti. Nama kana nan beekaan muhee nan beekaan nama beekudha kanaaf anni dhiisii jedheni hin ta'a muheen hin dhufaa gurbaan. Nu waa tokko nam tokko jalloomamuu hin barbaannu. Ilmi Oromoo tokko maqaan isaa baduu hin barbaannu. Hin dhufa haasarraa namaa gala haasumarraa. Sini galee mucaan galcheera yoo ta'e wanti inni maqaan isaa hattuudhaa maali jedhamuuf hin jiru. Inni dhufaa obboleessa keenya kunoo sii mataa jirti jennaan ni himatte akkasii mannaan sii jedha. Kanas konfidensiidhaan dubbata. Mubaarik waan tokko siif himuun carraanaaf kennitaa? Fiigan. Amma waa'ee jara kanaa dubbachuun ammallee hin geenye.
jechuun waan jarritti si dhufan tokko dura buutee akka fudhanneefanii qaba. Rakkoo qabaatiin wallaahi gara barbaadan yoo dhufan as goranne achi goranne rabbiin kenna addanaa kenne haa dhufu dhiisati. Yaa mucaan akka jarri duudhaan geenye siif agalu gaalaa wanta siin jechuun wanti jarritti hin qaban waan baay'eedha. Mucatti. Hin jaallannaadha gabaabsi dheeraan barbaadu. Hin jaallanna osoo hin taane qaama adda addaa natti erganii kana jedhaa turan beektaa footooshooppii baay'ee godhanii akkas godhaa turte akkasii maatis gashee siin jaalallee keenya jedhaa turan. Dhaggeeffatu. Mucattiin kun yoo qaama sii itti ergitee jiraatte isinuu qilintoo seente ana biratti dhaageesseetti achumaan yuutuubii keessaa. Footoo sii miti. Maan beeku. Footoshooppiidha. Kijiban beennuu addan baafnu majaamaadha maa warra kijiba tolchisiisuu miti maal taglaalaan keenya. Meedii isaa waa'ee miidiyaa kan nuti beekaa. Yaa kanaan akka jiru sitti dhufnee kan dura buuse sitti mufan kanaan sammuu naa adochaa turan ijjee tokko guutu. Tiiji. Innis akkaataa qaba. Jiraatu maan rakkoo qaba fedhan poostaa godhanii fedhu mataa ofii irratti adiratan. Amma nu waa'ee birrichaa haasofnee kaanaan sana booddee waa'ee viidiyoo irratti ergitee himannaa bakka biraa jira. Fedhu bakkas fedhanitti kanarraan sodaatina. Waa'ee jeneraal kiyyaa. Dimsi gorillaa jennaan jiru ijoollee wayii usmiyyee fa'aa jiru nan fida. Dimsi gorillaa tan dabarsa waa'ee viidiyoo yoo viidiyoo si qabaatan achitti erganii achitti waliin falman. Dimsi gorillaa jiraatu. Tokko irra wattaadara jiru illee beektan miti wali. Dimsi gorillaa jira. Dimsi arayaa jira. Danu gosa danuudha. Ni keenya haqa baase. Yaa Rabbii goye. Maga kasara maallaqa nama deemu shamarrantu yeroo baay'ee sodaata. Shamarran danuu maallaqa biraa qabdi. Footooshooppii hojjetee bakka viidiyoo irratti argitee hiriyaa sararraa kan kastaala. Laa shamarran beektaa bakka viidiyoo kana baay'ee sodaatani bakki itti nyaattamanuu bakka kana yeroo baay'ee kanaaf jettanii takka baatee mi wanni fedhe gadaa bu'uun sodaatinaan dhugama isinii jedha. Amantummaa qabaadha wanna dogoggortanii tan kana booda barnoota irraa fudhate. Baara fiiti ani meeshaa tokko viidiyoo dhiisiti footoo kiyya uffata takkitti isayyuu profaayilii kiyya irraa kan buufate malee biraan qabu. Siifuun jenne amma mala kanaan nyaattaman shamarran kenna baay'een isaanii viidiyoon keenya bira jira gadi si baasa akkana si godha fedhu mataa irra laxafatee adeemu bakka manam waan addaa wanni ati daladde hin jiru. Wama namni dalagu daladde hin sodaatina kanaaf hin sodaatina. Mataa keetiin laxafadhu deemii jedhaani dhiirammoo viidiyoon keenya bira jira birrii na biraa qabdu gadi yoo ati na gaafatte waan san gabbaase jedhee isin sodaachisoo jiraate barbaaddu mataa kee laxafadhu wannoo isiiti jedhaa deemi jedhaani. Wanni argan wanni haaroftiin jiru waan addaati miti. Homa namni beeku argan malee waan biraati maal waan addaati wanni ati dalagde hin jiru. So saniifuu bakka kanatti shamarran kenna wannoon teenna ala jirti kanaaf ittiin dubbannu jettanii dafqa keessa yoo kadhabdan taate ofii isinitti taphattan. Kanaan dhiirtii yeroo hunda isin gowwoomsuu hin qabdu. Tokkoffaa kanaan isin gowwoomsitan hin beeka dhiira. Kanaan isin gowwoomsuu hin qabdu warri dhiiraa hin sodaatina. Baase allaqe dhumate allaqe yoo guddate guyyaa lamarraa qaaqan yoo raasanoo maali wanni haaraa miti bakka san wanni addaa wayii jiraatee miti homaa namni biraa qabu atillee qabda indaggaadhaami akka tasaa ta'ee dogoggorte itti ergite dhumate allaqe wanni inni godhu hin jiru. Saniifettanii dafqa keessan isin hin dhabinaan dhaamsa kiyyaa namni waa'ee sanii irra kaawwatu homatanan namni laakka'u hin jiru amma. Kudhan osoo gadi yaade addunyaa tanarratti namni waan agattii tanaatiin laakka'u hin jiru. Waan akkasitti isinillee jaalallee keessan ka mallaqa gaafa fedhii keessanii kennitaniif deebitanii hin kassasinaa yoo qara dura kennitaniif wanna jettan yoommoo bira kaa'attanii yookaan biyyaan ergi jettani kanaaf dubbadha irraa dubbachuu dandeettan waan san gaafachuu dandeettan dhugaadhaan dharaan isin nyaachuuf mallaqa keessan itti kennitanii yoo isin dhoggatu ta'e wanni sun bira jiraatteef hin dhiisinaa dafqa keessan. General yo ya baga nagano oltana jolle teenya jarana koppilinki gata mesano yu mana kana koppilinki gata da
warra jala jirtan kun wakkaan keessan kan nyaataman walakkaan keessan ammoo warra nyaatamuuf deemu walakkaan keessan ammoo ruubiin keessan ammoo hattuudha. Mee walumaa galatti koppiliinki gata dhimmi kun dhimma ooluuti dhimma nam tokko lamaati miti. Ajandaan kun gaafa kaamee dubbatamu koppiliinki maan goone isin waan keessanii miti tola dubbataa jira bar. Warroota keessa hojjetuu fi warra isin fiddanitti galmee mana kanatti dhiyeessitanillee tola ooltummaadha malee waa kaffaltaniiti miti. Maa koppiliinkiin goone maa sheer gootanii namoota hedduun asii yaafne kun dhimma ooluuti waan taate kan ammas jiruudha miti kan gara nyaatamu deemullee dhufee waan kanarraa haa baratu. Eenyu akka qanamaa baasu dhufee irraa haa baratu koppiliinki sheer gataa isin. Maali qanamaa teessanii wallaaltan isin. Hai. Jarana dhaggeeffadha waan tokko. Gaafa wanti kun waan kana hojjetamu alalaa takka wanti namni as keessa argatu tokko hin jiru yoo baasii baasee malee yeroo isaas indee ganama bakka kiyyan galchi. Kanaadhaa fi sheer gatamee koppiliinki gata nuti waan kana dhaabbannee galgalaa ganama boonnee boojjifnuuf osoo waa meeqa nu jira bu'ees anas taatu namoonni waan kana hojjetanii. Muhammad Jamal Mali na galche. Muhammad Jamal Mali na galche. Tarii isaa lafa maqaa Muhammadi. Muhammadi okay. Isa ta'uu loon. Fuula isaa yeroo ilaalu. Isa na fakkaatu. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Muhammad Abbas Sulaa. Abbas Sulaa. Abbas Sulaa. La Muhammad Jamal je. La Muhammad Jamal gurbaanam beeka maal goona beektaa? Gurbaan amma wallahi irra jiru lakkoofsa daarikii isaatii gadi. Ishii. Daarikii kenniifi naan jedhe dawwalee fi jennaan amma wallahi irra jiru bakkeen jira jedhe beektaa? Daariktii kenniifi. Daarikii si erguuni? Daariktii. Daariktiin fudhannu hube dirqama yoo wanti kun gocha isaallee ta'u illee yoo baate ollaan irra nu haa deebu. Haqa isaa manni illee baruudhaaf. Wallahi mana baruudhaaf ollaan irra nu haa deebu. Kaardii ni qabu malee. Wallahi kana itti noomalle rakkoon qabu amma kana bakka akka inni irra galu nan godha shitti dawwalee dhiisee irra galee bakka jirtu deemee jedhaan. Erga jedhee erga waraqata ofirraa qabaatee nu dhufee jennaan karaa isaatiin waan qabannu qabna. Inni akkaawuntii irratti galchisan naa kennee jennaan ani amma nigdi baankii keessatti akkaawunticha dhukee irraa kaafamee dhaqamee akka inni qabamu goona yoo dhugaa galchee jiraate. Mube faaturaallee qabaa sagalee mucaallee biraa qaba sagalee isa irratti galchallee biraa qaba inni birrii hin galchine birrii kan galche inni birrii fuudhee nama biraatti kenne malee inni galchuu hin dandeenye siluma rakkoon qabu inni naasaa dhufee haasaa rakkoon qabu ishee habiibi. Karaa maqaa isaa dubbachuu dhiibnee hattuudha maali tun jedhin dhufnee dhufee haasaa kanas. Ishee dhufee haasaa maal karaa nu kennu gargaara. Yoo nama haqaa ta'e nu gargaara. Lakki Omar rakkisu amma itti himna akka inni irra galu goona bakkeen jira amma wallahi inni irra galuu hin danda'u jedhee dhiisee galu bakka jiru irraa galu akka inni galu goona. Maqaan isaa eenyuuni? Mahamad Buuraadha sirriidha maqaan isaa akkuma isin jedhaartu. Mahamad Buuraa eegaa jirra. Eegaa jirra akkasitti himata kan biraa footoo na ta'u himata kan biraa boontuu iluu maali nagaa miti? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بل أنا سير دبي كانت بري كم جاب جبتشنا يا كجرا مفيد لير جرا قروات أبيتين سورة ثانية لقب سالة أتابع ده على بريت سيمة ترى إذا وجدنا ما في ترجرا أما وانا نافين قشينه يجولي براتينا مانا أسيب وتيجا فيجولي رسيتي أرجعنا جلكي شفاتا يوم سنياتي ترى وقف جواي جيران وصون كرتو جست مبارك فوتو إرجعتي فوتو سرقي روم دقيقة بيا يدا بري كم جا كان إثيوبيا تيمو كان دبي إلا كان دبي تبري كم دبي كوسادي تمي ويتي Naa dawwali bee WhatsApp itti argite yookiin asumarra taa'eeti yookiin mohaayinaa. Mohaayii jedhama. Okay. WhatsApp danuu qaba kana irratti fuudhee beekuun himata kana. Footoo isaa gad deemnee maxxansina. Waa tokko keessaa wanti ol godhatamu tokko ittiin hin jiru. Ani kooti meera keeriyaa irraatii birrii irraa footoo sanamaa kennuuf itti deeseembi deebil. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa koo dirhama 200 jecha footoo kee
Mata saya bakal coba lihat sumpah Keriya dah mada wali dol drama di balama. Dia sinjau tu tiga si. Dewi kem berbada. Ciao. Ammu ma amma. Keriya tidak wali drama di balama sana Dewi si. Surah kem mata sumber bani kesan sih gak sumber bani. Ammu balik musamati. Chelmi. Berina maka tu kan. Okay. Hai Cindy. Belum bocor kan apa? Mal karan desuan. Surah kan mata sumber kan busa. لا مو بيقف من ربي يدي نمو ماما في نانتا نمو ماما لكل أما لا أرادة نمك بنات إيشي أنا تتجاوز تبع سري دبرينيا سورة ترى ده فكات Nikahku nafsi wallahi ada masa dua. هوي بازليني Nanti itu ada kalau kata. Sabaran itu kapal tani kena tanjut tuas kan? Mube. Woi. Ana bira bontu namai berasi ni jira bilbila amma tinsene kana rajira akamana kan kejala lufani be etti bilbila muchawon takawai dumi dam tebo imboti edu bamte dani sababa sani me naga achna bilbila na mubarak nahi min anjete ka nabra dufte gadi bu etti bilbile kaya ka dufan godure ayya Sabaran itu kapal tani jut tu baik kita sabaran itu kapal tani jut tu nama kan ada. Jangan aku baca lekin saya jera. Sabaran itu kapal tani itu foto berbeda yojaratan tolba berdesa. Ya Rabbi malai sebagiannya jalan. Syam basakan namni be kujura. Namni be kujura. Tokkon kee dhufte keessaa nan gaafattu jala jirtaati. Barreessaa bira nu gashi waraana kan ta'e Namni beektan jirtu gadi kun jalarraa kafalanii dhuunfachuuf. Maqaan isaa baduudha jedhe shamarran gooti jedhe hin qalladhaarra. Kunoo torba barreeffataa ijoollee shamarresi. Ayyee. Warri torba barreessaa jiru kafallee dhuunfannaa warra jiran. Eshi maaltu boosite boo'ichin jiru as geenyaan dubbiin as geenyaan wanti sin boossan hin jiru taphataa kolfaa wal ilkaa buuna maallaqa wallaahi wabillahi. inni akkasii nama birrii kuma ja'a miti birrii ja'a nyaatuun fakkaatu dhugaa rabbi subhaanallah. Ammas hin nyaanne dhiisi. Mubeen ajjeefamuu qaba. Biyyee si ajjeesu. Mubee ajjeefamuu. Mube. La barreeffama isaa sirriitti mubee ajjeefamuu qaba. Mubee ajjeefamuu qaba. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtu. Jirra caala. Tiimii jinjaroo jechuun caalaan isa kanasaa? Laala inni tiimii kophaatti baafteera maqaa isaa nageenye. Dimsi gorillaan kan biraati. Daalatte. Okay. Oromummaan dhiiga fooloo si deebisee jira. Abshir. Namni nyaatamne hin jiruuti abshir. Dabaree dhumaanti deemnaadhaafi. Malee dubartiin hin nyaatamne wal jirtu jechuun danda'amu. Mube dhiifamaa wajjin lakkoofsa kee daariktii naa ergitaa waastappii wayitiin haa isin jedheera waastappii macarashaa 22 daariktiidha. Asii siifa dawwalamu daariktiidhaan ne? Eshi sarratti siifa dawwalamu mucaan maama booraa jedhu. Lakkoofsa itti ergaan. Maaliif tiktookiin hin dhufu? Wallahi mana hin jiru. Bakkee jira karaarran jira jedhee online irra hin jiru ko. Okay. Yaa Oromo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيكوكو